Shamar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AJM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha arras aanolee global miidiyaa irraa barreeffamaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork duraanii obbo Jawaar Mohammad karaa fuula Facebook isaatiin mata duree gorsaa fi dhaamsa namummaa qondaaltota bilxiginnaatiif jechuun barreesse garaa sagaleetti jijjiirree kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenyaa idilee guyyaa guyyaan aanolee global miidiyaa irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha akkasuma warri karaa Facebookaatiin hordoftan page Facebook keenyaa like follow godhadhaa jecha amma kallattimaan gara barruu mi'ooftuu kadammaa hayyuun siyaasaa fi xiinxalaan akkasuma daayirektarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork duraanii obbo Jawaar Mohammad barreessetti isin dabarsa. Gorsaa fi dhaamsa namummaa qondaaltota bilxiginnaatiif jechuun barruu isaa kan eegale obbo Jawaar balaa dhukkubni koronaa kun qabatee dhufaa jiru hubataa akka hin jirree fi hoggansa balaa kana jala biyyaaf uummata baraaruu maluu kennuufis qophii akka hin taane jala mulee hubadheet jira. Kanarraa kanan gahees ergaan jechaa fi gocha torbaan sadeen kana isinirraa argee ergaan madaalee booddeedha. Fakkeenyaaf torbaan lama duraan qilleensi fi midhaan biyyanaa koronaaf nama hin saaxilu ergaa jedhu ifaatti dabarsaa turtan. Guyyama lama dura hoggansi olaanaan tokko koronaa jedhanii kan hafarsan kun dhibee duutuu uttaalloo hin geenyedha jechuun dabballoota walitti qabamanitti himaa ture. Erguma dhibeen kun biyya seeneyyuu osoo isinitti waywaannu dabballoota kumaatamaan galma ukkaanfamaa keessatti walitti qabdanii walgahii teessisaa turtan. Dabballootuma keessanis saaxiltanii uummatas gaaga'amaaf qaadhimtan. Rabbi nu haa baasu malee. Yeroo addunyaan guutuun dhukkuba kana jalaa baraaruuf odeeffannoon murteessaadha jettee gorsitu kanatti isin garuu intarneetii lixaa fi kibba Oromiyaa morka gowwaatiin qabamtanii akkuma murtanitti jirtu. Namni dura vaayirasichaan qabamuun beekame Oromiyaa keessa naannayaa ture. Sana booda Adaamatti babal'ate. Isin garuu hanga naannoleen dhukkubichi keessatti hin argaminuu waan itti dhimmamtan hin fakkaattu. Labsiin har'aatu erga naannoleen biroo sadi labsanii dabarsanii booda dabarsitan. Kunis balaa kanaaf hangam takka ilaalcha gadi aanaa akka qabdan nu agarsiisa. Akka paartii biyya bulchaa jirutti dhukkuba kana ittisuuf dursa dirqamni keessanii. Garuu ammoo hoggansa olaanaa hanga dabballoota keessaniitti ammas duula dhibee kana jalaa uummata baraarsuu osoo hin taane duula warra isiniin faallaa jiru laaffisuuf dhabamsiisuun qabamtaniiti jirtu. Akki kun isiniif biyyaafis hin ta'u. Balaa kana jalaa ofii fi biyya baasuu yoo barbaaddan wantoota armaan gadii akka sirriitti hubattaniin barbaada. Weerarri koronaa kun akka isin laafiftan laaltan kana miti. Rakkoo fayyaa, hawaasummaa, dinagdee fi nageenya hamaa fidee dhufe. Gama fayyaan weerarri peendamik kun weerara kanneen biroo kan akka koleeraa, busaa fi gifirii hin se'ina. Saffisaa fi bal'ina akkaan guddaatiin babal'ata. Qaama hawaasaa hunda saaxila. Bakka murtaa'etti hin dhaabbatu biyya darbee addunyaa waliin gahee jira. Kanaaf saffisni bal'ina weerara kana humna dhaabbilee fayyaa guyyoota gabaabaa keessatti laamshessa. Sadarkaa biyya teenya hiyyeetti tana dhiisaatiin kanneen hedduu dagaaganii laamshaniit jiru. Gama hawaasummaatiin vaayirasiin kun gaaga'ama hawaasummaa guddaa fida. Namoota ifachiisu baay'inaan ni dhibamu ni du'u. Sana qofaa miti rakkoon akka dhukkuba biraa firrii dhukkubsattoota dhibamsiifachuu hin danda'amu. Kan du'an awwaalachuun hin ta'u. Kun cinqii hawaasummaati uumuu bira darbee hojiin dhibamsiisuu fi awwaalus qaama mootummaan waan raawwatamuu qabuuf caasaa fayyaa fi nageenyaa irratti dhiibbaa cimaa qaba. Gama dinagdeen dhukkubni kun weerara biyya keessaa fi addunyaatti boos peendamik anda peendamikidha. Kana jechuun sochii dinagdee keessaa fi alaan laamsheessa. Keessaan oomisha qonnaa, warshaa, tajaajila hir'isa. Sochii daldala biyya keessaa laaffisa. Alaan ammoo biyyoonni waliin daldallus oomisha ni hir'isu. Alaa bitachuun ni hir'isu. Kana jechuun gabaan oomisha nuti alatti erginu gadi bu'a. Meeshaan alaa galfachuu qabnus ni hir'ata yookaan ni qaalaya. Kun lamaan walitti dabalamee daldala import and export keenya kan duraanuu xiqqaa quucarsee lafaan dhaya. Sochiin dinagdee biyya keessaa laamshessuu fi daldalli alaa laaffachuun kufaatii dinagdee fiduu malee ni fidas. Biyya hanga ammaa nyaatanuu of hin danda'in kun balaa hamaadha.
akka dur gargaarsa warra alaa akka hin abdanne dhukkubichi dinagdee isaaniitis daaraa godhaa jira. Dura kan ofii baraaran malee harka nutti hixatan jennee abdachuun of gowwoomsuudha. Gama nageenya yookaan sikuriitiitiin weerara vaayirasii kana irra aanuuf tarkaanfileen jireenya ummata danqaa fudhachuun dirqama ta'a. Kun ammoo dhiibbaa xiinsammuu dinagdee waan qabaatuuf laaftutti hojiitti hiikanii tursiisuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf tatamsa'ina vaayirasichaa hir'isuuf sochii ummataa dhaabsisuuf dirqama. Kanuma amma eegalame kana tarkaanfiin kun bu'aa barbaadame akka fiduuf ammoo yeroo dheeraaf tarii hamma ji'a 2 fi sanii olii uggura sochii tursiisuu gaafata. Kun ammoo ummata irra jireessi harka qalleessa waan ta'eef baay'ee ulfaataadha. Dhiibbaa uggurrii uumuu laaffisuuf mootummaan deeggarsa barbaachisaa godhuu baannan lammiileen murtii mootummaa diiguutti deemu. Rakkoo nageenyaa kan akka saamichaa qaama nageenyaa walitti bu'uu fi kanneen kana fakkaatan ni babal'ata. Sana qofa miti. Qaamota nageenyaaf meeshaan ittiin vaayirasicha ofirraa ittiin ittisan gahaa dhiyeessuu fi baannan dhukkubichi qaama nageenyaatti babal'annaan hamilee fi ofiyansii isaanii hedduu gadi bu'a. Gara finciluutti deemuu malu. Waliigala koronaan wal qabatee rakkoo nageenyaa hawaasaa keessa qofa osoo hin taane humnuma nageenyaa keessa madduu akka malu tilmaamuun barbaachisaadha. Hawaasni fi qaamni nageenyaa murtii dinnaan yookaan dadhabnaan dhukkubicha daran babal'ata. Rakkoon hawaasummaa dinagdee gubbatti kaasnes waliin wal hammata. Kaniin armaan olitti tuqee rakkoolee fayyaa hawaasummaa dinagdee fi nageenya koronaan fidu keessaa baay'ee gabaabaadha. Ani hanga kana eerumdhumaaf hin kaayee maarree falli isaa hoo maali jechuun obbo Jawaar Mohaammed barreeffama isaa ittuma fufe. Rakkoo kana siireeslii haalaallu. Akkanatti laala. Rakkoo akkanaa takkaa isin mudattee hin beektu. Isin dhiisaa ilma namaa har'a lubbuun jiran tokko rakkoo akkanaa takka arganii hin beekan. Biyyanatti miti addunyaa irrattu. Kanaaf rakkoo ulfaataa kana ulfina isaan malu kennuufiin dirqama. Wanti isin cinqu tokko filannoo as deemaa jiru akka ta'e nan beeka. Koronaan karoora namoonni paartileen biyyoonni fi addunyaan bafatanii lafaa qaban zeeroon baay'iseet jira. Kanaaf filannoof hin cinqamina. Dhimma filannoo yeroo kiisha duubaa keessa kaayadha. Filannoon karoora lafa kaayamee jiruun hin godhamu. Filannoon Itoophiyaa dhiisii olompikii addunyaayyuu haqamee jira. Amma siyaasa filannoo keessaa baha. Mataa keessan gara balaa yeroo kana jalaa ummata baraarsutti jijjiira. Balaa kana manaaj godhuu baannan isin warra itti gaafatamummaa harkaa qabu dhiisa. Nuti warri isin morminu bakakkaa ummataa jalaa hin baanu. Sammuun keessan filannoo keessaa baasuun qalbii takkaan hojii emerjensii manaajimenti kana akka hojjettan isin gargaara. Mormitoota keessaa morkiin osoo hin taane tumsaan akka hirmaachiftan isin gargaara. Ummata biratti olola nu filadhaa osoo hin taane dhaamsa lubbuun nuuf jiraadhaa akka gaggeessitan godha. Ummanni haasaa keessan shakkiin ilaaluu dhiisee akka qalbiin dhageeffatu godha. Kanaaf yoo waliif galle wanti dafee ta'uu qabu caasaan mootummaa gubbaa hamma gadiitti saffisaan fuulleffannaa isaa guutuu tamsa'ina dhukkuba kana hanqisuu irratti haa ta'u. Ogeeyyiin fayyaatii fi qaamota nageenyaa poolisootaa fi loltoota saffisaan meeshaan vaayirasicha irraa ittiin of eegan raabsamu. Dargaggoonni leenjiif meeshaa eegumsaa waliin qaamota fayyaa fi nageenyaa haa gargaaran. Midhaan hangi kuusa keessa jiru madaalamee qaamota harka qalleeyyii gargaaruuf haa qophaayu. Warra siyaasaa keessan morman hidhuu doorsisuu quuxessuu itti mufachuu dhiisa akka ogummaa isaaniitiin jigii yaammadha. Intarneetiin dafee haa banamu. Saffisni haa dabalamu. Gatiin haa hir'atu. Dhumarratti ammas irra deebi'ee wannin jedhu rakkoo as deemaa jiru kana laaffistanii ilaaluun haa gahu. Politics as usual amma hin ta'u. Adaduma yeroon deemuun hireen balaa vaayirasii kun fidu dandamachuuf qabnu xinnaataa deema. Dammaqinaan saffisaanii fi qindoominaan hojjennaan irra aanama. Laaffisanii ilaalanii bifa harca'een sochoonan dhibeen kun ummataaf biyya galaafata. Hojii biraa waan na eeggatuuf saffisaan waaniin barreesseef keessa deddeebi'ee waan hin gulaaliniif dogongora qubee keessaa gingilchaa dubbisaa nagayaan bulaa jechuun xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo obbo Jawaar Mohaammed barruu kanaan karaa fuula Facebook isaatiin maxxansuuf ergaa jabaa kanaan warra biltsiginnaatii fi qondaaltota biltsiginnaatiif dabarsee jira. Qondaaltonni biltsiginnaa gorsa Jawaar kana
akka gorsa mormaatti ilaaluu dhiisanii akka gorsa nama gorsuutti fudhatanii akka irraa fayyadamanii fi akka ittiin uummata keenya tajaajilan abdii qabna. Daawwattoota fi hordoftoota keenya barreeffamni Jawaar akka kanatti sagaletti jijjiiramee isiniif dhiyaateeti jira. Egaa qophiin keenya guyyaa irraa kanumaan raawwata. Qophii biraatiin hanga bor walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jechaa warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin akkasuma warroonni page Facebook keenya like follow hin godhin tamsaasni keenya guyyaa guyyaan aanolee global media irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf isin gargaara waan ta'eef YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jechaa akkasuma page Facebook keenya like follow godhadhaa jechaa turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.